Video kana keessatti egaa akkaataa Toonkeeper walleetii itti banachuu dandeessan. Toonkeeper walleetii egaa faayidaa guddaa qaba. Akkasuma walleetii adda addaa Telegram irraa kooinii adda addaa akkasuma doolaara akkasuma kooinii adda addaa walitti qabattee raattan itti fudhachuudhaaf isin gargaara jechuudha. Create gootanii haala isin banachuu dandeessan osoo agarsiisa. Namoonni bilbila irraa hin qabne egaa Toonkeeper bilbila irraa yoo hin qabaanne Google Play Store gubbaarra seenuu hanga bakka waa barreessan kanarratti Toonkeeper jettanii barreessitu jechuudha. Toonkeeper jettanii yeroo isin barreessitan awwaalatti isin baa yookaan immoo Toonkeeper jechuun eega search gootanii haala kanaa isin baa akka ganjallaa kana egaa oppiin godnaan jira isin daawunloodii gochuudhaan yookaan instaalii gochuudhaan erra ni seentu jechuudha. Yeroo isin erra seenuu awwaala hidhatanii erra tuqxanuu yeroo awwaalaa haaraa akkanaa isin baa jechuudha. Create new wallet isin jedha. Create new wallet kana ka mallattoon samaayii irra jiru ka tokkodhaan gara fuula duraa deemtu create haaraa uumtu jechuudha. Wallet haaraa akkasuma yeroo isin create gootan lakkoofsa dijiitii afuriin create gootu jechuudha. Lakkoofsa dijiitii afurii misira akka isin bichatiin beektan create gochuudha yookaan lakkoofsa sana uumuudhaan gara fuula duraa eega dhuftanii inni bilgootu notificationii asirratti Toonkeeper jira gubbaarratti garuu wallet maqaa wallet barreessuu barbaadan gubbaarratti wallet jettanii barreessuu dandeessu yookaan immoo continue jechuudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Toonkeeper jiraan ko barraa jira continue jechuudhaan gara fuula duraa deemu continue jedhee yeroo gara fuula duraa deemu haala kanaan gara fuulduraatti isin oofaa jechuudha. Haala salphaa ta'een sekundii takka keessa daqiiqaa xiqqoo keessa banuu dandeessu jechuudha. Toonkeeper walletii yeroo bannee finnu haala kanaan bannee jirra jechuudha. Amma banamee jira garuu backup gochuu yookaan immoo verify gochuu isin barbaachisa. Asirratti notification kana on gochuudhaan backup kan jedhu kaa tuquudhaan gaa backup verify gootu jechuudha. Yoo dhiqata bade kan ittiin deeffattan jechuudha. Lakkoofsa isin gaafatu jira. Yoo dhiqata isinii maallaqa yookaan immoo koonii irraa qabu isin jalaa badee kan ittiin deeffattan jechuudha. Lakkoofsa amma dijiitii afuriitti naqxan irraanfachuu hin qabdanu. Amma bakka mallattoo qulfii kana gaa bakka backup jettu kaa tuquudhaan gara fuula duraa deemaa jechuudha. Backup kana eega yeroo tokko irra tuqxanii gaa ka awwaalarra jiru kana backup kan jettu kaa tuquudhaan gaa manually backup kan mallee asirratti backup your manually kan jiru kana backup manually kan jiru tuquudhaan lakkoofsa takka isinii kennama. Lakkoofsa sanaan ni barreeffattu jechuudha. Manually lakkoofsa yookaan barreeffama takka isinii kennama hanga 24 barreeffama sana barreeffachuudhaan gaa asirratti check yookaan continue godhi isin jedha. Ammallee bara barreeffamaatti isin oofaa jira. Amma fakkeenyaaf an barreeffadheen jira. Asirratti gaa eega barreeffattanii kaatanii check kan jiru jira verify godhi isin jedha. Lakkoofsa isin gaafata gaafii sana verify gochuudhaan haala kanaan isin dhumata yookaan fixnee jirra jechuudha. Amma man gabaabsee verify gootu lakkoofsa sana eega barreessanii fixanii ganjallaatti check gochuudhaan isin ta'uudhaaf isin gaafata waan barreeffatan sana keessaa gaafii isin gaafata gaafii deebisuudhaan verify gootu yoo bade sanaan waan deeffattanuuf sana akka hin banne bareechaa bakka gaarii kaasanii jira. Haala kanaan bannattu baalaansii 00 irra jira. Akkaataa walleetiidhaan wal quunnamsiisuu dandeessan guyyaa biraa isin agarsiisa. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahuuf laayikii tokko hin dagatinaa hamma dhumattee jira. Haaluma kanaan bannattu daqiiqaa xiqqoo keessa Toonkeeper fi akkasuma walleetota adda addaa websaayitii adda addaa akka wal quunnamsiistanii kooinii irraa fudhachuu dandeessan barnoota ittaanu keessatti isin agarsiisa. Haala kanaan keessin barachuu dandeessanu Toonkeeper jechuudha. Kanaafuu haala kanatti fayyadamaa viidiyoo laayikii tokko akka namoota hedduu bira gahuuf jaalata qabaatan hundinaa qaba.